aadaan keenya eenyummaan keenya kan ibsu taa'uu, mari'achuu, wal dhaggeeffachuu, waan waliin murteessan sana qabatanii hojiitti jijjiiruu yoo ta'e alatti waliin dubbachuu dadhabnee diinaan mari'achuun qaanii guddaa waan ta'eef seenaa irraa barannee isa kaleessaa irraa barannee ummata keenyaaf nagaa fiduu akka dandeenyuuf waraanni nu haa ga'u, wal nyaachuun nu haa ga'u, wal ajjeesuun nu haa ga'u, harka wal qabannee biyya keenya misoomsuuf waliin akka dhaabannuuf maqaa ummata Wallaggaa, maqaa saba Oromoo guutuutiin labsiif gaaffii koo magaala Naqamtee irraa isinii ibsuun barbaada. Bukiska yomre wamika enyure Bukiska yomre wamika enyure